Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kiyyaa bakka nagaan dhuftanii Dr. Bocaalaan jedhama. Har'a kanan dhufe mata duree yeroo baay'ee karaa keessatiin gaafii gaafatamaa ture tokko irratti waan gabaabaa jedhu dhufe. Innis maalidha? Akkuma mata duree irratti argitan walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa haala kamii ni gorfamaa waan jedhu gaafii toora sanii wal qabatee jiru irratti. Innis maalidha? Gaafilee sadii wayit irratti kan nuti har'a mari'annu gaafilee komallii gaafatamaa turani. Innis maalidha? Tokkoffaa walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa ni dhorkamaa gaafii jedhu. Gaafii lammaffaan yoo ni dhorkama ta'e yoom dhorkama waan jedhudha. Gaafii sadaffaan isuma wal qabatee of eeggannoon yeroo walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa taasifamurree ni jira yoo jiraate kan akkamiiti waan jedhu irratti waan gabaabaa wayii isinii qabadhee dhufe. Kanaaf isinis hanga dhuma video kanaatti in wajjiniin tura. Warri chaanalii kiyyaa faaraa taatan YouTube chaanalii kiyya subscribe godhaa, maatii naa ta'a. Akkasumas immoo video kana yoo jaallattan like gochuu hin dagatinaa. Hanga dhumaatti in wajjin tura. Egaa walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa ni dhorkamaa gaafii jedhurraa gaafa kaanu saayinsiin walqunnamtii saalaa guutummaatti dhorku hin jiru. Walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa dhiibbaa akkanaa qaba raawwatamuu hin qabu saayinsiin jedhu hin jiru. Hanga koppiliisun yookaan hanga haati manaa fi abbaan manaa sun walqunnamtii saalaa kanatti gammadanitti, hanga isaan fedha qabaatanitti, hanga fedha isaanii ta'etti walqunnamtii saalaa kun wanti dhorkuu hin jiru jechuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa waan dhorkamu hin qabu jechuudha. Hanga waan sanitti kan gammadan taanaan wanti isaan dhorku hin jiru jechuudha. Inni kun isaa gaafii lammaffaan yoo ni dhorkama ta'e yoom dhorkama? Egaa dura kan jenne maalidha? Walqunnamtii saalaa as jeneraal sababa dubartiin sun ulfa taate wanti nama yaaddessee dhorkamu hin jiru. Garuu kondishinoota muraasa jalatti walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa raawwatamuu hin qabu jechuudha. Kondishinoota muraasa keessatti. Kondishinoonni sunis akkamiiti? Tokkoffaa dubartiin sun otoo garaatti baattuu yoo marsaa ulfa san keessatti yeroo dhiigde walqunnamtii saalaa raawwatamuu hin qabu jechuudha. Maaliif jennaa? Yeroo walqunnamtii saalaa raawwatamu dhiigni sun hammaachuu danda'a jechuudha. Dhiigni sun hammaachuu danda'a waan ta'eef walqunnamtii saalaa raawwatamuu hin qabu jechuudha. Inni lammaffaan yeroo bishaan mataa kan dhangala'u ta'e ulfa san keessatti yoo bishaan mataa already dhangala'ee walqunnamtii saalaa ammas raawwatamuu hin qabu jechuudha. Sababni isaatis bishaan mataa sun dhangala'ee jechuun walqunnamtii saalaa san yeroo raawwatamu infekshiin boodarra jiraachuu danda'a jechuudha. Maaliif jennaan membireeni waan jedhamu kan mataa daa'imaa san bakka sarviiksisaniin haguugee jiru sun already waan bireek ta'eefuu baakteeriyaan adda addaallee galuu danda'a jechuudha yeroo walqunnamtii saalaa raawwatamu. Kanaaf as jeneraal infekshiniidhaaf waan saaxilamtuuf dubartiin sun walqunnamtii saalaa raawwatamuu hin qabu jechuudha yoo bishaan mataa kan dhangala'e. Inni sadaffaan naannoo fiixee gadaamessaa yoo rakkoon tokko jiraate, keessattuu yoo wantoonni dhiitoon adda addaallee yoo jiraatan, akkasumas immoo yeroo walqunnamtii saalaa rakkoon yoo jiraate naannoo sarviiksii kanarratti yoo rakkoon jiraate raawwatamuu hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan yoo naannoo san rakkoon jiraate naannoo sarviiksii sanarra diffikaaltiin yoo jiraate ciniinsuun dursee akka jalqabu waan godhuuf yeroo akkasiillee inni dhorkama jechuudha. Inni biraan yeroo ulfi lakkuuleen ulfa lamaa fi sanaa ol yeroo jiraaturre hanga tokko ciniinsuu dursee dhufu fida jedhamee waan yaadamuuf hanga hin gorfamu jechuudha yeroo akkasii. Inni biraa yoo duraan preterm labor yookaan immoo otoo hin gahin ulfi otoo hin gahin yoo duraan ciniinsuun itti ka'e yookaan otoo 37 fi guyyaa 6 gahin yoo ciniinsuun dubartii san duraan jalqabe ulfa karaa dhumaa keessatti walqunnamtii saalaa yoo raawwachuu baate inni gorfamaa jechuudha. Sababni isaas ammallee carraan ulfi sun carraan ciniinsuun sun durseetoo jalqabuu waan jiraatuuf inni kunillee inni gorfamaa jechuudha akka walqunnamtii saalaa raawwatame.
So haalota kanneen keessatti haalota yoo dubartii sun dhiigde yoo bishaan mataa dhangala'ee yoo naannoo sarviiksii rakkoon jiraate yoo lakkuu ta'e ulfisuun yoo lakkuu ta'e akkasumas immoo yoo duraan ciniinsuun dursee jalqabe haalota kana keessatti walqunnamtii saalaa hanga danda'ameen yoo raawwatamuu baate fi jaalalli karaa biraadhumaan yoo walii ibsame gaariidha jechuudha. Gaaffii sadaffaan of eeggannoon taasifamuu qabullee ni jira waan jedhudha. Yeroo ulfaa haalli wantoonni xiqqoo akka of eeggannootti godhamuu qabanii tokko walqunnamtii saalaa sunirree yeroo raawwatamu haalatti dubartii sanarratti dhiibbaan geessisneen yookaan immoo haala ishiitti hin cimneen raawwatamuu qabaa jechuudha. Fakkeenyaa gubbaarra ta'u maal kun dhiibbaarratti waan uumuuf hanga danda'ameen inni yoo raawwatamuu baate gaariidha. Kawwayyuu karaa dhiibbaa ishee irratti hin geessisneen fakkeenyaa cinaadhuma wal cinaa ciisuudhaan akkasitti raawwatamuu danda'a. Saayid tu saayid ta'anii raawwachuun seevidhaa. Yoo ta'uu baate immoo abbaan manaa sun karaa duubatiin irree ta'ee walqunnamtii saalaa yoo raawwate inni sunirree hanga tokko seevidhaa jechuudha. Kana malees yeroo tokko kan hin gorfamne walqunnamtii saalaa san keessatti abbaan manaa sun qaama saalaa isaa gadi fageenyaan yookaan diippilii yoo seesisuu baatellee gaariidha jechuudha. So of eeggannoowwan kunniin taasifamuu qaba. Sanirraan kan hafe walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa akkuma yeroo kaanii raawwatamuu danda'a jechuudha. Maaliif jennaa wanti nama yaachisnee fi haalota jenne sanirraan kan hafetti yeroo tokko namoonni kan yaadan walqunnamtii saalaa yeroo raawwatamu akka waan directly qaamni saalaa dhiiraa sun daa'ima isa wajjiniin communication yookaan wal bira ga'ee wal tuquutti akka yaadamu jira. Inni sun akkasii miti. Walqunnamtii saalaa yeroo raawwatamu qaama saalaa dubaraa san keessa kan darbu miti yookaan vajaayinaa biraan darbu fiixeen gadaamessaa immoo ni jira sarviiksiin jedhamu. Daa'imti sarviiksii saniin gara oliitti argama waan ta'eef fiixee gadaamessaatii olitti argama. Walqunnamtii saalaa kan raawwatu garuu fiixee gadaamessaatii gaditti. Akkam yoo walqunnamtii saalaa gosa akka kamutti raawwatame sarviiksii san birarree yoo ga'e malee wanti sarviiksii san keessa seenee daa'ima bira ga'uuf hin jiru jechuudha. Kanaaf walirraa fagoodha jechuudha. Kanaafidha kan inni dhiibbaa hin qabne garuu haalota dura jenni sun haalota sun ilaalamuu qaba jechuudha. Kanaaf anis har'a kanumaan isinitti himu dhufe I think viidiyoo kana ni jaallattu jedhee yaada. Keessattuu dubartoonni garaatti baatan barumsa tokko irraa argatu jedhee yaada. Mata dureen har'a qabadhee dhufes kanuma. Gaaffii biraa soo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa. Viidiyoo keenya yoo jaallattan laayik gochuun dagatinaa. Fayyaa ta'aa.